isinitti himtu Annaimaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti lafti horsiisee bultoota Karrayyuu humnaan fudhatamaa jira. Jiraattonni aanichaa akka himanitti gocha kanaan wal qabatee lubbuun namaa dabraa jira. Horiin horsiisee bultoota aanichaas saamamaa jira. Aanaan Fantaallee gandoota 18 kan qabdu yoo ta'u duula babal'ifannaa lafaa humnoonni naannoo Amaaraa taasisaa jiraniin lafti bal'aan fudhatamuu dubbatu horsiisee bultoonni aanichaa kanneen BBC'n dubbise. Saamichi lafaa haala amma deemaa jiru kanaan itti fufataanaan yaaddessaadha. Fuula duraaf gandoonni fudhatamaa jiran maqaadhaan yaamamuun shakkii qabnaa jiru. Ijoo keenya itti aanuun godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaatti kaadiroonni bilxiginnaa sababa hawaasni lola Tigraay irratti hirmaatuu dideef maqaa baa'oo shanee jiru itti moggaasuun doorsisaa irraan gahaa jiru. Namoota hedduus maqaa baa'oo shanee kanaan qabanii waajjira poolisiitiin alatti ukkaamsuun odeeffannoo ragaa qulqulluu tahee qaama diinaaf kennaa jirtu jechuun dararaa jiran jedhame. Baha Oromiyaa godina Harargee Bahaa fi Lixaa aanaalee fi magaalota garagaraa keessatti dargaggoonni dirqamaan akka gara leenjii waraanaatti deemaniif dabalootaa fi humnoonni tikaa mootummaatiin doorsifamaa jiraachuun cimee itti fufee jira. Humnoonni kunneen iddoo tokko tokkotti yoo deemuuf fedhii hin qabaanne maallaqa kafaltanii hafuu dandeessu jechuun saamicha uummata irratti raawwachuu fi maqaa abaaboo shanee jedhuun hawaasni jumlaan hidhamaa jiraachuu maddeen keenya naannicharraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbisee ifoomsanii jiru. Sirni bilxiginnaa lola Tigraay keessatti erga mo'amee bahee fi loltoota kumaatamaan ajjeesee booda ammas ilmaan hiyyeessaa dirqamaan gara dirree waraanaatti bobbaasuuf ajaja haaraa dabarsuun isaa dhagahameeti jira. Akka maddeen keessoo bilxiginnaa kun OMN'tti himanitti poolisoonni fi loltoonni raayyaa ittisa biyyaa bakka garagaraatti harca'anii jiran hanga adoolessa 16 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti dirree waraanaa gahuu qabu jedhamee jira. Abbaan taayitaa Broadcastii Itoophiyaa xalayaa dhimma addis istaandaardii waliin wal qabate adoolessa 21 bara 2021 roobii kaleessa barreesseen dogongora dabre irratti wal hubachuun haaluma gaaffii akkaataa seera biyyattiitti hojjechuuf dhiyaatee fi dhorkii eeyyama hojii addis istaandaardii irra kaa'amee ture akka ka'uuf murteessinee jirra jedhe. Mootummaan naannoo Amaaraa kan duula babal'ifannaa lafaa kallattii garagaraatiin adeemsisaa jiruu fi naannoo Tigraay wajjin waraana keessa jiru muudama haaraa laatu miidiyaan naannichaa ibse. Pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa Agenyew Tashaagar Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo ajajaa humna addaa naannichaa gochuun muudanii jiru jechuun Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshiniin gabaase. Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo namoota ajjechaa pireezidaantii naannichaa duraanii fi qondaalota naannichaa biroo irratti raawwatameen shakkamanii hidhaa turan keessaayi. Ijoo keenya xumuraatiin Ameerikaan bulchiinsa Joo Baayiden jalatti haleellaa qilleensarraa jalqabaa Somaaliyaatti gaggeessite. USA'n kaaba Somaaliyaa naannoo Gaalkaayoo keessatti hidhattoota Al-Shabaab irratti kibxata dabre haleellaa qilleensarraa fudhatte. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoon ammaaf qabanne kan hanga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Ijoo dubbisuun isin faana zan turte Annaimaa Umarii gama ogummaa kaameraa fi gulaalli suursagaatiin Tuujii Muhammad nu waliin ture.